Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdulab. Barnootan duraan barsiise tokko irratti namoonni baay'een gaaffii irratti na gaafataa turanii deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Dhimma Facebook Story Facebook follow kuma olin qaba kuma shanii olin qaba garuu naa bahuu dide namoota jedhan baay'eetu jiru. Deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira akkasuma furmaata isaatii wajjiniin. Monetization kanarra yeroo seentan kan namoota baay'ee stars waan jedhu gubbaadhaa qaba. Haa ta'u malee starsi kanarra yeroo jarri tuqanii irra seenan starsiin sun ammallee akka illegally hin taane itti agarsiisa. Kan namoota garii immoo starsiidhuma kanallee hin qabu jechuudha. Sanas waliin ilaalla. You are not illegal. The following criteria must be met waan jedhu agarsiisa. Kana jechuun Facebookiin kun seera isaa hin guuttanne seera starii jechuudha. So grow your audience. Facebook kan ke guddisi have 1000 followers for 60 days nuun jedha. Guyyaa 60 keessatti stariin isinii banamuudha. Follow kuma tokko argachuu qabdu jechuudha. Kuma 10 qabaadha. Garuu follown sun kajaa lama keessatti gale tahuu qaba. Live in illegal country ka jedhu ammallee jala sanaa jira. Biyyoota starsiin itti banamuu jechuudha. Yeroo asirratti tuqnee gara fuula duraa deemnu biyyoonni starsiin itti hojjetan yookaan immoo monetization starii biyyoonni guuttachuu danda'an as jala seenuudhumaan country sanarra tuqxanii gara fuula duraa deemuudhaan biyyoota itti danda'amu yookaan immoo stariin sun oonii itti godhachuun danda'amu as jalatti isiniif baasaa jechuudha. Algeria, Argentina, Australia jedhee biyyoota adda addaa isiniif kaa. Warroonni Facebookiin keessan Itoophiyaa tahe hin dalaguu jechuudha. So Facebookii keessan biyya jijjiiruu qabdu jechuudha tokkoffaa. So sanaan booda starsiin sun isiniif baa. Yoo isiniif bahuu dide ammallee kan warra immoo starsi wanni jedhu sun bakka sana hin jirrellee waliin ilaallaa jechuudha. Salphaadhumatti as keessa seenuudhaan biyyoota itti danda'amu mara ilaaluu dandeessu jechuudha baay'ee salphaatti. Achuma mata duree monetization jala erga seentanii booda achuma jala biyyoota danda'amuuf hin danda'amne salphaatti addaan baafachuu dandeessu. Sanaan booda biyya Facebookii keessanii editii gochuudhaan biyya sana irraa jijjiirtu jechuudha. Kana jechuun biyyoota as jalatti eeyyamamaa ta'an keessa biyya jirtanitti kan dhiyaatu biyyuma barbaadan filachuudhaan Facebookii keessan gara sanatti jijjiirtu. Starsiin sun isiniif banamaa jechuudha. Startiidha tuquudhumaan illegal country irra tuqxaniituma salphaatti biyya keessatti danda'amu sirreessitu. Akkasuma Facebookiin keessan bultii 60 yookiin baatii 2 keessatti follow inni argamsiise follow kuma tokko tahuu qabaa jechuudha. Meeqayyuu argattan meeqayyuu qabaattan jechuudha. Gara lammaffaatti yeroo dabarfannu Facebookiin nama tokko yeroo jarri profaayilii jala seenanii gara starsii sana yookaan immoo gara monetization sana deeman Facebookiin jara stars mata duree jedhu hin qabu as jala seenuudhaan. Sanaan booda monetization bakki jedhu kun ni jira. Monetization irra tuqnee yeroo nuti gara fuula duraa deemnu Facebookiin namoota baay'ee mata duree stars jedhu sana hin qabu. Kasanaa furmaanni maali isa jedhus salphaatti waliin ilaallaa jechuudha. Monetization kanarra tuqnee gara fuula duraa deemna. Monetization irra tuqnee yeroo gara fuula duraa deemnu mata dureen stars jedhu sun yoo dhabame salphaatti sirreessuun danda'ama isallee. Haala kanaan baasa monetization jalatti not yet available bonusii fi in-stream RDF subscription qofa fida. So furmaanni isaa salphaadha baay'ee. Sarara sadan tuquudhaan gara helpii adeemna. Sarara sadan kana erga Facebookii irra tuqnee booda sarara sadan kanarra tuqnee as jala erga seennee booda erga inni haala kanaan nu baasee booda gara helpii adeemna jechuudha. Gara gajjallaa sanatti gadi bu'uudhaan help and support bakka jedhu jira. Help and support kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa deemne starsii yoo dhabe Facebookiin keessan sirreessinaa jechuudha. Help centeriira yeroo isin tuqxan ammallee haala kanaan filannoo sadii isinii baasa. Supportii jira, report problem jira. Nuti garuu isa gidduu report problem isa jedhu isa gidduurra jiru kana fayyadamnaa jechuudha. Isa irra tuquudhaan report problem ka jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa adeemna. Report problem yeroo nuti report problem kana tuqnee gara fuula duraa deemnu yookaan gara fuula ittaanuu darbinu haala kanaan nu baasa. Dhumarra continue to report a problem ka jedhu tuqachuun gara fuula duraa deemna. Isa dhumarra jiru tuqnee gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Facebook checking report nuun jedha ni eegna haga inni fuula ittaanutti nu dabarsutti yookaan gara fuula duraa nu geessutti. Gara fuula duraa nu geessuudhaan haala kanaan ammallee nu bana
lammaffaa fayyadamna filannoo lammaffaa don't include in report ka jedhu ka jala fayyadamna jechuudha. Sanarra tuquudhaan ammallee gara fuula ittaanutti darbina don't include in report ka daalachaa'ee taa'u jechuudha. Select product mata duree jedhuun rakkina Facebookin keenya godhate filanna achi keessaa. Asirratti gara gajjallaa gaddeemuudhaan stars jedhee jira. Stars isii jettu sana irra tuqnee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Asuma jala stars bakka jettu sana tuqnee gara fuula ittaanutti darbina filannoowwan as keessa jiru keessaa stars isii jettu kana tuquudhaan gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Maaliif rakkinni nuti qabnu Facebook keenyatti stars baasuu didee waan ta'eef jechuudha. So haala kanaan nu baasa. Sanduuqa gubbaa irratti barreeffama nuti barreessuu qabnu tokko jira. Barreeffama kana descriptionii jala argattu. Descriptionii video kana jala isiniif kaha. Haala kanaan barreeffama kana irratti barreessinaa jechuudha. Hello Facebook team. In my Facebook account, star monetization option not showing. I live a legal country and I also have completed 1,000 followers. Please add star monetization option in my Facebook. Waan jedhu barreeffama kana itti barreessinaa jechuudha. Biyya stariin itti eeyyamamaa ta'e yookaan monetization Facebook itti eeyyamamaa ta'e keessa jiraadha. Follow kuma tokko oliin qaba. Garuu starsii hin qabu Facebook kiyya. Kanaafuu optionii sana Facebook kiyya irratti naa dabala yookaan immoo naaf banaa waan jedhu irratti katabannaa jechuudha. Erga irratti katabannee kaanee barreeffama kana gubbaadha. Xiyye gara fuula duraa nu agarsiisu jira. Xiyya gubbaa jiru sana tuquudhaan sendi itti goonaa jechuudha yookaan immoo itti ergina. Erga barreeffama kana haala kanaan barreessinee kaane xiyya gubbaa jiru sana tuqnee sendi goonaa jechuudha. Barreeffama kana descriptionii jala isinii kaa xiyya sana yeroo nuti tuqne thank you for your feedback nun jedhee xumuraa jechuudha. Haaluma kanaan itti ergine keessaa baanaa jechuudha. Inni nu bultii xiqqoodhaan booda starsii sana bakka sana fidee nuuf ka'aa jechuudha. Baay'ee salphaadhaatti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.